ijaaramuun utubaa biyyaa ilmaan Oromoo magaalaa Asallaa fi bakka garaagaraatti argamtan maraaf waldaan dubartoota aanolee qophii addaa isiniif qopheesseera. Haluma kanaan seenaalee fi duudhaalee sabichaa ibsu ummata rakkatee gargaaruu fi kaayyoo waldichaa ummataaf ibsu ta'am. Kana malees qophii kana sababeeffachuun eebbi kitaabni maqaan isaa Wayyooma jedhu saganticha irratti ni dhiyaata. Akkasumas dookumentariin seenaa aanolee irratti dhiyaate kan mata dureen isaa seenaa ta'ee dhala dhufuuf darba jedhutu isiniif dhiyaata. Kana malees dookumentariin aadaa qanaffaa jedhus kan isiniif dhiyaatu ta'uu asumaan isin hubachiifna. Maarree sagantaaleen akka daa'imaatti mi'aan kunniin akka isin hin dabarre jecha iddoon waltajjiin kun itti geggeeffamu magaalaa Asallaa galma waajjira ODP ta'uu yoo isin hubachiifne gammachuun keenya ol'aanaadha. Sagantaa kanarratti keessummoonni hedduun affeeramaniiru. Hoogganoota jaarmaa siyaasaa garaagaraa, artistoota, hayyoota, manguddootaa fi abbootii amantiilee adda addaa dabalatee namoonni bebbeekamoon biyyoota alaa fi keessaa irratti ni hirmaatu. Guyyaan isaa waxabajjii 22 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 15 bara 2011 ta'uu kabajaan isin hubachiifna. Sagantichi ganama sa'aatii 3 irraa eegalee kan itti fufu ta'a. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsota bilbilaa armaan gadii kanaan odeeffachuu ni dandeessu. Sagantaan kun akka isin hin dabarree koottaa irratti hirmaadhaa. Ijaaramuun utubaa biyyaaf waldaa dubartoota aanolee. Lakkoofsonni bilbilaa 0910413076 0936267825 0922045675 0962081067